Today, we are going to learn about family and relatives. Kutaa har'aa tana keessatti wanti barachuudhaaf deemnu waa'ee maatii fi firoota keenyaati jechuudha. Relatives and members of our family jedha Ingiliffaan. So firootaa fi maatiin keenya yeroo hundaa'u iddoo lamatti qoodamuu danda'a. Isaanis immediate family yookiin immoo fira yookiin maatii dhihoo jennee kan yaamnu jechuudha. Eenyu isaan immediate family yookiin immoo fira yookiin maatii dhihoo jedhamuun beekaman. Inni jalqabarra jiru father jedha jechuudha, abbaadha. Mother haadha. Son mucaa kee yookiin ilma kee. Daughter yookiin immoo asirratti daughter jennee dubbifnu daughter jennee dubbifnu yookiin immoo akka loqoda Ameerikaa yoo ta'e daughter jennee gara daatti deebisne ibsuu dandeenya. So irra kan salphatu isa kana daughter. Okay, kan itti aanu brother obboleessa kee, sister obboleettii ta'e. Asirratti wanti itti dabaluu qabnu s yoo asirratti itti daballe obboleeyyan ta'a jechuudha. Brothers obboleeyyan, sisters obboleettii ta'e tan durbaa jechuudha hedduu. So kan itti aanu husband jennee dubbifna. Abbaa manaa yookiin jaarsa jennaani naannoo loqoda Harargee fa'aadhaatti. Kan biraa wife jaartii yookiin immoo haadha manaa jechuudha. So kanneen immediate family member kan jedhamanidha. Fira dhihoo kan jedhamuun beekamanii jechuudha. Kan itti aanu relatives and extended family jedha. Firootaa fi maatii achi fagoo yookiin fagoo jechuu dandeenya. Isaanoo eenyu fa'aadha? Kan jalqabaa grandfather yookiin immoo grandfather, akaakoo kee. Akaakoo jechuun abbaa haadhaa yookiin immoo abbaa keetii jechuudha. Kan itti aanu grandmother akkoo jedha. Asirratti loqoda nama qabeenya hin qabnee fi loqoda qabeenya nama qabu yookiin nama qabaataatii jedhamee jira. Warreen qananii qaba, warreen tujjaaraa akkamitti yaamanii grandpa jedhaniin gabaabsanii grandfather kan jennu grandpa jedhaniini. Asirratti grandmother jedhee kan miskiinni yaamu tujjaarri akkamii yaama grandma jedheetuma gabaabsa grandma. So kana fakkaata. Kan itti aanu grandson ilma ati akaakoo taatuuf jechuudha. Kan itti aanu granddaughter mucayyoo durbaa yookiin mucaa durbaa kan ati akaakoo taatuuf jechuudha. Uncle jedha inni itti aanu. Uncle jechuun adeera yookiin abbeera jechuudha. Karaa biraatiin obboleessa abbaa keetii yookiin obboleessa haadhaa yookiin jaarsa haboo yookiin abbaa manaa haboo keetii yookiin adaadaa teetiitiin adeera jettaan uncle jettee yaamtaa jechuudha akka Ingiliffatti. Kan itti aanu aunt jennaan. Asirratti aunt jennee yoo dheeressine hiikaa biraa kan aunt jettee yoo gabaabsite miti jechuudha. Okay. Adaadaa yookiin haboo jechuudha aunt kan jennuuni. Karaa biraatiin obboleettii abbaa yookiin obboleettii haadhaa yookiin immoo niitii abbeeraa yookiin adeera keetii aunt jettee yaamtaa jechuudha. Kan itti aanu cousin jedha. Cousin ilma yookiin mucaa durbaa ta'uu danda'a kan adeera keetii yookiin immoo abbeera keetii yookiin adaadaa yookiin haboo keetii. Ijoollee kana hundaanuu maal jettaani? Cousin jettaan. He is my cousin, she is my cousin yoo durba taate. Kana fakkaata jechuudha. Okay, kan itti aanu waa'ee ilmaan obboleeyyan keetii yookiin immoo ilmaan obboleettii teetii. Yoo dhiira tahe nephew jennaan. Nephew. Yoo durba tahe niece jennaan. Niece. Kan obboleessaas tahaa kan obbolee keetiis tahaa. Yoo dhiira tahe nephew, yoo durba tahe niece jennaanii jechuudha. So akkuma agartan nephew jennee dubbifna. Nephew ilma obboleettii yookiin immoo obboleessa keetii. Inni maali? Saalli isaa dhiiraa jechuudha. Wanni asirratti hubachuu qabdan. Kan itti aanu niece jennee dubbifna kanas. Nice osoo hin taane nice jechuun bareedaadha.
barreeffamni isaa yookiin akkitti barraa'e adda. Niece jennaani. Niece jechuun intala yookiin immoo mucaa durbaa kan obboleessaa yookiin kan obboleettii ta'eeti. Niece, she's my niece jettee yaamta jechuudha. So isa kana lameen adda baasuun dirqama jechuudha. Kan itti aanu in-laws yookiin the in-laws warra jedhamanii jechuun soddoota jennee yaamna. Afaan Oromootiin soddoota jennaan. Ingiliffaadhaan the in-laws. In-laws jechuudha warreen soddaa keeti. Okay. Kan jalqabaa father-in-law jedha. Father-in-law. Akkuma barreeffamni cinaa jiru agarsiisutti jechuudha. Abbaa niitii yookiin immoo abbaa jaarsaa yookiin abbaa dhiirsaa maal jettee yaamta? Father-in-law jettee yaamta jechuudha. Kan itti aanu mother-in-law. Mother-in-law. Kana jechuun immoo haadha niitii yookiin immoo haadha dhiirsaatiin maal jettaani? Haadha dhiirsa keetii yookiin haadha niitii teetiitiin maal jettaani? Mother-in-law jettee yaamta jechuudha. Kan biraa son-in-law. Son-in-law jechuun jaarsa yookiin dhiirsa mucaa durbaa kee fuudhe maal jechuudha yaamta? Son-in-law akka mucaati jechuusiif. Kan itti aanu daughter-in-law. Daughter-in-law. Niitii yookiin jaartii ilma keetii maal jettee yaamta? Daughter-in-law. Okay. Kan biraa brother-in-law. Brother-in-law. Kuni dhiirsa yookiin immoo abbaa manaa yookiin jaarsa obboleettii teetii maal jettee yaamta? Brother-in-law jettaanii jechuudha. Inni biraa sister-in-law. Sister-in-law kan jennuun niitii yookiin obboleessa keetii jechuudha gabaabumatti. Niitiin obboleessa keetii sister-in-law sii taati jechuudha. Akka obboleettiiti jechuusiif soddaa jechuudha. So kan itti aanu other family members jedha. Miseensota maatii kan biroo kan hafantu jira jechuu kanaan ala ka jiran. Eenyu isaan? Stepfather. Abbaa biddeenaa jechuudha. Abbaa kee kan ta'in kan sin dhashin kan garuu harmee ta'e fuudhee wajji jiru stepfather jennaan jechuudha. Inni itti aanu stepmother. Haadha biddeenaa yookiin immoo haadha ta'e tan dhiigaa yookiin tas deessee osoo hin taane tan abbaan kee fuudhee wajji jiru jechuudha. Kan itti aanu stepdaughter jennaan. Mucaa durbaa kan ati abbaa biddeenaa taatuuf kan namni ati fuute sun si dura qabu. Intalti yookiin mucaan sun maal jedhamuun beekamaa siif stepdaughter taatii jechuudha. Kan itti aanu stepson. Ilma ati abbaa biddeenaa taatuuf kan ati abbaa dhugaa hin taaneef jechuudha. Okay, inni itti aanugaa step brother jennaani. Step brother kana jechuun obboleessa kee kan gama abbaa biddeenaa irraa dhufe jechuudha. Ilmoo yookiin ilma abbaa biddeena keetii kan sii wajji obboleessa tiruu yookiin obboleessa wajji dhalatte hin taane siif maal ta'a? Step brother ta'a jechuudha. Kan abbaa biddeena keetii yookiin immoo kan haadha biddeena keetiis ta'uu danda'a jechuudha. Siif maali? Step brotheridha jechuudha. Kan itti aanu step sister. Kana jechuun obboleettii ta'e tan haadha biddeenaa yookiin immoo abbaa biddeenaa irraa argamtee jechuudha. Siif obboleettii wajji dhalatte tan hin taane jechuu karaa biraatiin. Kan itti aanu half brother. Half jenneen dubbifnu half jenneeti dubbifna. Illeen hin dubbattu silent taati. So half brother jennee dubbifna. Half brother jechuun obboleessa walakkaa. Kana jechuun kan abbaadhaan yookiin immoo haadhaan walitti dhuftan kan gama lachuutiin obboleessa guutuu hin ta'in jechuudha. Kan itti aanu half sister obboleettii ta'e kan walakkaa jechuudha. Kana jechuun obboleettii gama haadhaatiin yookiin gama abbaatiin walitti dhuftan jechuudha. Kan guutuu hin ta'in jechuu karaa biraatiin. Okay, kan itti aanu wantoota beekuu qabnutu jira. You should also know that jedha. Wantoota beekuu qabdantu jira asirratti. Okay, wantoonni beekuu qabnu kanneen asii gadii kanaa jechuudha. Maali isaanii?
Faadarii fi maadariin ta'e yookiin abbaa fi haati ta'e walirratti maal jedhamuun beekamani? Parent jennaan yookiin parent. Siif maali? Parentiidha jechuudha. Warra keetii jechuudha. Yookiin abbaa fi haati ta'e walirratti maal jedhamuudhaan beekama? Akka afaan Oromootti warra jennaan. So Ingiliffaan immoo parent. Where is your parent jedhee yookiin where is your parent jedhee nam tokko si gaafate maal si gaafatu jira? Haati fi abbaan kee eessa jiran? Isaan lachuuf keessaa qaba jechuudha. Kan biraa husband ida'uu wife. Husbandii fi yookiin husband jechuun jaarsa yookiin abbaa manaa, wife haadha manaa. Walirratti isaan lameen immoo maal jedhamuun beekamani? Maqaa tokko qaban, maqaa jilmaa yookiin maqaa waliigalaa jechuudha. Maal jedhamuun beekama? Spouse jennaan. Spouse. Spouse jechuun if keessatti maal hammata? Haadha manaa, abbaa manaa. Okay? Yookiin dhirsaa fi niitii walitti maal jedhamuun beekama? Spouse jedhaniin jechuudha. Kan biraa brothers and sisters, obboleeyyan kee kan dhiiraatii fi kan durbaa waliin maqaa waliigala isaanii maal jedhamuun beekama? Siblings. Where is your siblings jedhee yoon si gaafadhe how many siblings do you have? Obboleeyyan meeqa qabda jechuudha. Kana jechuun if keessa maal hammata? Sisters yookiin obboleeyyan kee kan durbaa fi kan dhiiraa if keessatti hammataa jechuudha. Okay? Obboleeyyan jennaan jechuudha. Obboleessa jedhee maqaan doonne, obboleettii jedhee maqaan doonne, siblings ugga jedhee if keessatti maal hammatu isaa isin agarsiisa? Obboleessaa fi obboleettii. Akkuma spouse jechuun jaarsaa fi jaartii yookiin haadha manaa fi abbaa manaa jechuu if keessaa agarsiisu jechuudha. Okay. Kan biraa wanni nuti beekuu qabnu maternal isa jedhu. Maternal jennee dubbifna. Kan gama haadhaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf abbeera eessumaa fi eessuma jechuun obboleessa haadha keetiitii fi adeera kee obboleessa abbaa keetii akkamitti adda baasuu dandeenya kan jedhu. Maaliif hundinuu ankiliidha. Akkamitti adda baafna yoo jenne yoo eessuma kee jettee ibsuu barbaadde maternal uncle. Maternal jetteetuma ankilii kee itti guutta. Eessuma kee ta'uu agarsiisaa jechuu yeroo sun. Okay? Yookiin immoo paternal jedha. Paternal jechuun kan gama abbaa jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf ankiliin erga hundinuu uncle jechuun adeera ta'uu beekne kan gama haadhaas kan gama abbaas ankiliin adeeruma jechuudha Ingiliffatti. So garuu obboleessa abbaa keetii ibsuudhaaf maal si barbaachisa? Paternal uncle jetta. Kun eegga san eenyu ta'a? Obboleessa abbaa keetii ta'a jechuudha. Maternal uncle yeroo jettu obboleessa eenyuti? Obboleessa haadha keetiiti jechuudha. Yeroo san eessuma kee ta'uu agarsiisaa jechuudha. Saniif fira kee kan wal xaxu kan maqaan isaa wal fakkaatu kan gama haadhaati moo kan gama abbaatii adda baasuudhaaf paternal kan jedhu fayyadamuu qabda jechuudha. Maternal jechuun kan gama haadhaa, paternal jechuun kan gama abbaa jechuudhaan adda baafachuu qabna jechuudha. Walumaa galatti kutaan har'aa isa kana fakkaata. Yaada yookiin gaafii yoo qabaattan viidiyoo tana gama jalaatitti komentii nu barreessuudhaan gaafachuu yookiin immoo yaada nu kennuu ni dandeessu. Kutaa itti aanuun hanga walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna.